Aishamaar Kafuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW dila addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin haa dhaqqabu isiniin jecha hangafoota dursuun oduu isin dhageessifna. Ani kan isin wajjin turu obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti kabajaa qabu haala adda addaatiin godinoota Oromiyaa adda addaatti kabajamaa oollee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Tukkee Kutayyeetti uummanni jumlaan manadhaatti guuramaa jiraachuu isaa odeeyyiin adda addaa ni raggaasisa. Mootummaan Itoophiyaa yeroo biyyattiin kufaatii dinagdee hamaa keessa buutee jirtutti qaala'insa jireenyaa daramaa jiruun qabeenya biyyattii piroojeektii adda addaatti mancaasuun hin barbaachisu jechuudhaan komiin hawaasaa kallattiilee adda addaatiin dhiyaachaa jira. Oduu babal'inaan kan isin wajjin turu waan obboleessa keessan Falmataa Roorrooti gara MWtiin akka hordoftan gamanumaa isin gaafachaa gara hangafoota oduu dursuutittiin isin deebisa. Ayyaanni cuuphaa waggaa 2023 magaalota Oromiyaa garagaraatti haala addaatiin kabajamaa oolee jira. Haalli naamusaa ayyaana cuuphaa kabajamaa jiru Oromiyaa keessa goloolee adda addaa keessatti haala nama ajaa'ibsiisuu fi naamusa gaariidhaan kan gaggeeffamaa ta'e jiraachuu isaa jiraattonni Oromiyaa kutaalee adda addaa ergaalee isaanii ibsachaa jiran. Ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti kan kabajamaa fi bakka olaanaa kan qabudha. Ayyaanni kun jala bultii irraa kaasee qophiilee garaagaraatiin kabajamaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa ni raggaasisanii. Hordoftoonni amantichaa heddumminaan irratti hirmaachuu sirna kabaja ayyaanichaa miidhagsanii jiran. Haaluma kanaan goloolee Oromiyaa keessaa godina Baalee magaalaa Roobeetti ayyaanni haala addaatiin alaabaa abbaa gadaa qabachuudhaan akkasumas immoo naamusaa fi tasgabbiidhaan kan gaggeeffame ta'uu isaa odeessi godinarraa dhaqqabee nu raggaasisa. Haaluma kanaan godinuma Baalee magaalaa Gobbaatti ayyaanichi haala addaatiin kabajamuun wal qabate Shaashamannee Walisoo Sabbataa Duukaam Galaanee fi Dirree Dawaa fi Ciroo dabalatee ayyaanichi haala ho'aadhaan kabajamuu isaa hawaasni biyyattii kallattiilee adda addaatiin hordoftoonni amantichaa ibsachaa jiru. Oduu gama ayyaana irraa gabbaanu Oromiyaa keessaayyuu godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Tukkee Kutayyeetti uummanni jumlaan hidhamaa jiraachuu isaa guuramaa jiraachuu isaa odeessii ni raggaasisa. Saamamuu jireenya maddeen OMN'tti kana himaniin keessaayyuu Amboo ganda karraa keessatti amajjii 17 bara 2023 ogeessa fayyaa Qananiisaa Milkeessaa jedhamuun kilinikiin dhuunfaa magaalaa karraa keessatti banachuun hojjechaa ture. Wabootiif wal'aansa fayyaa kennite jechuudhaan harkaa cufamuun isaa dhagahame jira. Ogeessa fayyaa kana waliin namootni biroo lama hidhamanii waajjirri poolisii aanaa Amboo keessa jiru jedhamee ibsee jira. Anichuma kana keessatti manguddoonni gannaa 70 obbo Magarsaa Gabbisaa jedhaman ilma keettu dabballee wabooti jechuudhaan haadha manaa isaanii nama ganna 65 waliin erga dararanii booda waraanni mootummaa qotiyyoo cimdii dirqiidhaan irraa fudhachuudhaan jiraattonni manii jiran. Godinuma kana keessatti aanaa Tukkee Kutayyee magaalaa Mutuluu jedhamtu keessa manguddoo fi abbootii qabeenyaa 3 sababa malee hidhamanii jiran kan jedhu maddeen ni raggaa'isu. Torban tokko dura amajjii 9 bara 2023 namoota hojii daldalaa fi qonnaatiin adda duree ta'anii fi manguddoota biyyaa ta'an 3 obbo Mul'ataa Amaana, Dassaaleny Daadii fi Gaashaawun Fayyeeraa jedhaman ukkaamsanii hidhuun isaa waan yaadatamudha. Oduu keenya kan isinii dabarsaa jirru gara madda walaabuu miidiyaatiin hangafoota dursuudhaan qophiilee adda addaa ayyaanarraa jalqabnee akkasuma Oromiyaa keessa rakkoolee jiran isin biraan gahaa jirra. Oduun keenya akkuma itti fufee kallattiidhaan turtii gaarii isiniin jenna. Mootummaan Itoophiyaa yeroo biyyattiin kufaatii dinagdee hamaa keessa buutee uummanni biyyattii qaala'insa jireenyaa dararamaa jirutti qabeenya biyyattii piroojeektii dursuun argachuuf mallee irratti qisaasaa jireechuun komiin hawaasaa bal'inaan dhagahamaa jira. Yeroo ammaa keessumaa magaalaa Finfinneef naannawa isheetti
maasaraa mootummaa ijaaruu jechuudhaan bakka dhaabbanni konkolaataa paarkii mijeessuu addabaabaayii miidhagsuu fi paarkiiwwan bashannanaa heddummeessuun piroojeektiiwwan gurguddaa biyyattiin dursan laatee mallaqa biliyoonaan dhangaleeffattee hojjechaa jirti jechuudhaan namoonni adda addaa ergaalee isaanii dabarsatanii jiran. weerara dhibee COVID-19 irraa eegalee waraanaan hongee fi taateewwan akka biyyattiis ta'e addunyaatti mudataniin dinagdeen ishee akka bututee jiraachuu kan himan Itoophiyaan yeroo ammaa qaala'insa jireenya hamaa ol jiruu fi jireenya lammiilee biyyattiif qormaata jabaa ta'ee jira jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Sababa waraana suphaa dhabuun caalatti jabeessuu dhabuutiin bu'uuraaleen misoomaa baadiyyaatti garmalee manca'ee jira. Biyyattiin waraanaan hunkuramaa baajanni gara waraanaatti naannee hojii piroojeektii misooma erga laafee bubbulee jira jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Yeroo biyyattiin haala kanaa keessa jirtuu fi lammiileen qaala'insa jireenyaa to'annaan alaa bahee waxlamaa jiran kanatti xiyyeeffannoon mootummaan piroojeektii ijaaruuf jireenya uummataa fooyyessuuf hin dandeenyee fi dursa argachuun hin malle irratti ta'eera. komiin jedhu bal'inaan dhagahamaa jira. Paarkiiwwan bashannanaa hundeessuun maasaraa mootummaa haaraa ijaaruun bakka dhaabbanni konkolaataa yookaan paarkii mijeessuu fi addabaabaayif naannoo laggeen miidhagsuun akkasumas haaromsaa fi ijaarsaawwan garaagaraa faayidaa hawaasaa bal'ina giddugalaa hin godhanne geggeessuun Itoophiyaa dursa kennee fi akka geggeessuun piroojeektiiwwan yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa dursa kenneef akka piroojeektii misooma biyyattii gurguddoo meeggaa piroojeektiitti xiyyeeffannoon addaa kenname irratti hojjetamee jiru kana keessatti jiraniiran. Biyya hojii dhabdummaa sadarkaa olaanaa keessatti mul'atu damee oomisha biyyattii sababoota garaagaraan dadhabee baajanni ishee waraanaaf oolee liqiin keessaa fi alaa humnaa olitti ta'ee fi qoqqobbiiwwan dinagdee raafamaa jirtu. Akkasumas lammiileen ishee qaala'insa jireenyaan humna ol hubamaniin nyaatanii buluu keessatti rakkoo taate xiyyeeffannoon mootummaa piroojeektii irratti ta'uun isaa yaaddoo nuti ta'ee jira jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Baqattoonni Oromoo Poortilaand magaalaa Basaasoo keessa jiran waggaa tokko oliif sarbama mirga namoomaaf saaxilamnee jirra jechuudhaan komii isaanii dabarfatanii jiran. Mootummaan biyyachiis ta'ee dhaabbileen mirga namoomaa hedduun lammiilee keenyaaf dursa hin kennine jechuudhaan baqattoonni Oromoo dirreetti darbamanii dubbatanii jiran. Gocha kana mormuuf buqqaatonni kunniin waajjira UNHCR yookaan mirga namoomaa achi jiru fuuldurattis hiriira bahuudhaan komii isaanii dhageessisatanii jiran. Oduu kana kan isinii dabarsaa turre gara madda walaabuutiin odeessaalee keenya kan birootiin hanga walitti deemnutti asumaan nagaa isinitti dhaammachuun barbaanna. Barri bara nagaa gadaan gadaa gabbinaan ufaa ta'u jecha sagantaa keenya xumuruuf dirqamnee jirra. Miidiyaan madda walaabuu qeerroo fi qarree ilmaan Oromootiin ijaarame akkasumas duudhaa aadaa seenaa uumaa fi uumama kanneen ilmaan Oromoo keenya addaatti ennaasin deebisnu dhaabbanni Soofmar Relief Development Organization Baalee Bahaa Sawweenaa dhaabbanni Soofmar Relief Development Organization baankii hojii gamtaa Oromiyaa wajjin ta'uun godina Baalee Bahaa aanaa Sawweenaatti dubartoota harka qaleeyyii 50 ta'aniif re'eelee 100 arjoomee jira. Godina Baalee aanaa raayituu dhaabbanni gargaarsa Soofmar Relief Development Organization deeggarsa hawaasa hongeen miidhamee dandamsiisuuf oolmaa isaa cimsee itti fufee jira. Dhaabbatichi hawaasa aanichaa hongee irraa deddeebi'ee mudatee miidhamee dandamsiisuuf mallaqa baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa argateen qarshii 560 re'oota 200 bituudhaan haadholii 100 isaaniif re'oota 2 kennee jira. Hoogganaan dhaabbata gargaarsa Soofmar Relief Development Organization kan ta'e dargaggoon Arafaat Abubakar dhaabbanni isaanii aanichatti hawaasa hongeen miidhameen dandamsiisuudhaaf yeroo adda addaatti deeggarsa taasisuu yaadachiisanii jiran. Deeggarsarraa immoo re'oota hormaata oolan ta'uun adda isa taasisa jedhanii jiran.
Dargaggoon Arafaat Abubakar baankii hojii gamtaa Oromiyaa deeggarsa kana akka taasisan humna isaanii ta'uun isaatiif galateeffatanii jiran. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kutaa dhalaarraa bilisa ta'een pirezidaantiin itti aanaa kan ta'an obbo Godaanaa Qabattos sagantaa deeggarsa kana irratti argamuun baankichi kaayyoon dhaabbateef tokko hawaasa gaafa rakkoo hawaasaa deeggaruu ta'uun kaasanii jiran. Gammoojjii Baalee Baattii hawaasni hongeen miidhame dandamchiisuun yeroo kamiyyuu caalaa kan hojjetan ta'uu dhaabbatan kun dubbatanii jiran. Obbo Godaanaan baankii hojii gamtaa Oromiyaatti kutaa dhalarraa bilisa aanaa raayituu damee isaanii banuuf qophii hundaa xumurreerra sagantaa kanarrattis ifoomsanii jiran. Bulchaan bulchiinsa aanaa raayituu obbo Muhammad Ibrahim gama isaaniitiin qaamoleen deeggarsa taasisan galateeffachuun haadholii har'a carraa argatanis re'oota harka isaanii seente sirnaan kunuunsuun horsiisuun ergaa isaanii dabarsatanii jiran. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa gorsootni kutaa dhalarraa bilisa daayireektar Jeelaan Qamarii fi Sheek Jamaal Iliyaasis kutaan kun shari'aa wajjin akka wal simatu waan bocameef hawaasni baankicha kana isaa ta'uu hubachuun shakkii fi yaaddoon malee laphee guutuun akka itti tajaajilamu waamicha dhiyeessanii jiran. Haadholiin deeggarsa carraa kana argachuu isaaniitti gammaduun dubbatanii qaamolee deeggarsa taasisanis galateeffatanii jiran. Gabaasni kun koominikeeshinii aanaa raayituurraa kan nu dhaqqabedha. Dhaabbanni gargaarsa namummaa Soomar Relief Development Organization kun keessaayyuu rakkoo hawaasa keenya godina Baalee kallattiilee adda addaatiin kan simachaa jiru. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa wajjin ta'uun godinaalee ba'aa aanaa raayituu dubartoota harka qaleeyyii dhibbaaf qarshii hedduu dhangalaasuudhaan re'oota bituudhaan uummata keenya deebisee dandamsiisuudhaaf hojii isaa itti cimee fufa jechuudhaan namoonni adda addaas ergaa isaanii dabarfatanii jiranii. Qophiin keenya asirratti xumurreen jirra. Kan isin wajjin ture Falmataa Roorroo madda walaabuu miidiyaarraa.